Maashinni gurgurtaa galmeessu akka biyyatti bara 2000 akka naannoo Oromiyaatti immoo 2004 tajaajila kennuu eegale. Maashina gurgurtaa galmeessu jechuun hojii daldalaa keessatti gurgurtaa guyyaa guyyaan gurguramu galmeessee nagahee elektirooniksii kabaasu meeshaa ammayyaa daataabeezii abbaa taayitaa galiiwwaniitiin ol qabatu. Maashinichi sirna daldalaa ammayyeessuun galii ragaa irratti hundaa'e walitti qabuuf fayyada. Sirni ragaa gibiraa ammayyeessu hojii guddaadha. Sirna ragaa gibiraa ammayyeessuu jechuun hiika guddaa qaba. Waan lamaan tokko kaasuudhaa fi sirna ragaa gibiraa ammayyeessina jechuun tokkoffaa ragaa gibiraa qulqullina qabuu fi ga'umsa qabu yeroo barbaadame keessatti sassaabuudhaan gibirri akka ittiin murtaa'uu fi gibirri yookiin galiin haqa qabeessa ta'e akka sassaabamu hin godha. Kun immoo kaffalaan gibiraa galii isaa irratti hundaa'ee qofa gibiraa akka kaffalu taasisuudhaan itti quufinsa maamila keenyaa yookiin kaffalaa gibiraa keenyaas kan guddisudha. Gama biraatiin immoo tajaajila si'ataa ta'e kaffalaan gibiraa keenya akka argatu godha. Kana jechuun inni ragaan yoo qulqullinaaf ga'umsaan yeroo isaa keessatti kan sassaabamu ta'ee murtoo gibiraatiif yeroodhaan itti fayyadamame hodiitiinis haa ta'u murtoon gibiraas yeroodhaan raawwatee kaffalaan gibiraa gibira inni beeksisee kaffalee sirrummaansaa mirkanaa'ee kan ittiin tajaajila saffisa qabu argatu ta'a jechuudha. Kana keessatti kaash reejistariin yookiin maashinni gurgurtaa galmeessu gahee olaanaa qaba. Akkuma beekamu maashinni gurgurtaa galmeessu jechuun gurgurtaa kaffalaa gibiraa guyyaa guyyaadhaan tokko gurgurtaadhaan kan galmeessaa deemuu fi ragaasaas walitti kuusuudhaan galgala akka gabaasaatti kan baasu guyyaa guyyaatti kan baasu ji'attis kan baasu waggaattis kan baasu ta'uusaa wajjin ol qabate sirna ragaattiin sassaabnu ammayyeessuudhaan murtii gibiraa keenyaa fi haala mijataa sadarkaa olaanaatti kan uumu waanta ta'eef faayidaan isaa kaffalaa gibiraafis abbaa taayitaa galiiwwaniifis olaanaadha jechuudha. Sirna bulchiinsa gibiraa fi taaksii biyyattii keessatti akka rakkoo cimaatti mul'ataa akka ture keessaa inni tokko qabiinsa ragaa ammayyaa fi itti fayyadama isaati. Maashinni gurgurtaa galmeessu rakkoo ture furuu danda'a jedhamee waan abdatameef kaffaltoonni gibiraa sadarkaa A fi B yeroo ammaa kana itti fayyadamaa jiru. Seera qabeessummaa babal'isuun lammiileen guddina biyya isaaniitiif akka tumsan gochuufis mala filatamaadha. Sirni daldalaa keenya sirna seera qabeessa ta'ee cimee akka inni itti fufu gochuun nurra jiraata. Seera alummaan as keessatti gaggeeffamu sirnicha mataa isaa miidha. Warra as keessatti qooda fudhataa jiru daldaltoota seera eeganii hojjetanu miidha. Biyya miidha. Seera alummaan daldala keessatti gaafa baay'atu sirna daldalaa sana qofa miti. Isarra darbees walumaa galatti sirna biyyattii gaaga'utti deemuun isaanu. Nageenya hamma boorsuutti adeema. Misooma irratti hamma gufuu ta'utti adeema. Kanaaf as keessatti hundi keenya kana irratti xiyyeeffachuudhaa qabnu warra seera qabeessa seera eegee hojjetu mirgi isaanii karaa guutuu ta'een kabajamuu kan danda'u hundi keenya seera alummaadhaan karaa qaxxaamuraan fayyadamuudhaaf jecha sirnicha kan faalan isaan sirriitti addaan baasu akka isaan karaatti deebi'an. Dura akka miidhamaniif miti akka adabamaniifis miti dura akka sirraahan akka karaa seera qabeessummaatti akka deebi'an gargaaruu gorsuu deeggaruutu nurra jiraata. Kanarra darbee namni kana wajjin walitti maxxanee seera alummaarraa fayyuu dadhabe immoo akka inni seeraan gaafatamu ta'uu danda'utu sarara jiraata. Maashinni gurgurtaa galmeessu dhaabbilee dhiyeessitoota garaagaraatiin kaffaltoota gibiraatiif dhiyaata. Hojii maashina gurgurtaa galmeessu dhiyeessuu haga ammatti hojjetameenis kaffaltoonni gibiraa kuma hedduu ta'an maashinichatti fayyadamuu danda'aniiru. Akkaataa maashinichi haga ammatti ittiin dhiyaataa turee fi sirreeffama gara fuula durattis fudhatamuu qabu irratti abbaan taayitaa galiiwwanii Oromiyaa dhiyeenya dhiyeessitoota waliin waltajjii marii taa'eera. Maashina gurgurtaa galmeessu dhiyeessuu haaromsuu fi suphuu irratti hanqinni akka ture taajjabbii abbaa taayitaa galiiwwanii sadarkaa adda addaarra jiraniiti. Sirna tilmaama galii guyyaatiin ittiin gibirri murtaa'aa ture san ammayyeessuudhaan ragaa qabatamaa gubbaarratti
sirni sassaabbii keenya iftoomaa fi haqa akka gonfatu taasisuu keessatti shoora olaanaa akka taphatu itti amanameeti kan itti galame. Haa ta'u immoo kana wajjin wal qabatee yeroo hojii oolchuutti galutti akka godina Harargee Bahaatti amma rakkoon jiru dhiyeessitoota wajjin wal qabatee maashinoonni dhiyaatan kallattii lamaan kan adda baasnee ilaallu. Inni duraa biiftuu addunyaadha kan nu biratti dhiyeessu. Biiftuu addunyaa wajjin rakkoo wal qabatu karaa lamaan ilaalla. Innis jalqaba irratti maashinoota ofii isaatiif alaa hin galchin dirjitoota biizinasii keessa jiran kanneen biroo kan akka Ambaassal Gunaa fa'arraa fudhateeti kan dhiyeessaa ture. Isinni sun immoo rakkoo mataa isaa danda'e qaba. Yoo takka dhibamee gara sarviis seentariitti galu ispeerii isa saniif barbaachisu argachuu dhabuutu ture. Kana wajjin yeroo dheeraadhaaf dibeet goonee biiftuun addunyaa akkuma dhaabbata biizinasii tokkotti maqaa isaatiin kaampaanii addunyaa irra jiran wajjin kominikeet godhee akka nuu galchu irratti walii gallee galchaniiru. Haa ta'uuti maashinoonni ammas maqaa isaatiin gale kun biiftuu ekstiraa inni jedhamu rakkoo mataa isaa qaba. Yerootti deddeebi'ee FM'n isaa bilook gochuu kanaaf immoo maali sababni isaa baay'achaa dhufee rakkoon kun maali jedhamee yeroon ifi dibeet godhamutti rakkoo kana fudhatee kaampaanicha maashinii kana tolchee wajjin kominikeet godhee feermiweerii waan kanaa sooftiweerii waan kanaaf barbaachisu abdeet godhuu caalaa difeensi makaanizimitti fayyadamuutu jira jechuudha biiftuu addunyaa biratti. Kun akka rakkoo hamaatti wanta ka'aa ture. Inni biraa isuma kanaayyuu isuma alaana kan kanaaf FM deddeebi'ee bilook ta'u kanaayyuu yeroodhaan akkuma labsii gubbaatti taa'ee sa'aatii 48 keessatti suphamee galuu qaba akkuma jaamesan waan san hojiirra oolchuu gubbaarratti rakkootu uumamaa jira jechuudha. Akka rakkoo guddaatti bakka jirutti kan nu rakkisaa ture rakkoo FM'ti. Maashiniin yeroo baay'ee maashinii daldaltoota bunaa keessumaa jechuudha. Yeroo baay'ee FM'n bilookii godha jechuudha. FM'n bilookii godhee yeroo gara dhiyeessitootaa galuu rakkoo FM'tiin kan ka'e maashinoota achitti walitti qabamanii jiru. Amma akka godina keenyaatti gara maashinii 52 itti daddabalamaa yoo jiru jechuudha. Taa'anii kan jiran. Sun immoo maal fidaa kaffaltoota gibiraa keenyaa yeroodhaan maashinii kana fudhatanii itti hojjetanii galii murteessaa ta'e akka ittiin sassaabneef akka bu'a qabeessa hin taane taasisaa jechuudha. Inni kun rakkoo isa jalqabaati. Inni lammataa immoo inni rakkoo bulchiinsa gaarii nuti ta'ee komii kan inni fidaa jiru yeroo maashinii haaromsaaf galu jechuudha. Haaromee yeroo galu maashinii namootiin yeroo asaanu maal jedhu kaffalaan gibiraa'ee chaarjiin keenya amma yeroo mabraatiin baduyyuu amma guyyaa 3tti amma guyyaa 2tti sirriitti nu tajaajila ture. Haaromsa galee gaafa ba'u garuu yoo daayireekt chaarjiirra keenya malee hin hojjetu kun rakkoo fideera maanni jedhanii garuu nutti dhiyeessu jechuudha. Yerootti sana dhiyeessitoota wajjin waliin haasofnaa kun immoo ammeewwan furmaata sinuun kennamne asirrattis immoo ka'ee baay'ee irratti haasa'ameera. Rakkoon tokko isa kanaa jechuudha. Inni gara biraa amma kan dhufaa jiru jechuudha. Amma kan dhufaa jiru maashiniin bitamaa yeroodhaan fiizikaal ta'ee deliver godhanii abbaan dhimmaatiin gawafuun darbee kan mul'atudha. Maashinicha haga barbaadamu dhiyeessuuf hojjetaa turanis hanqinni hubannoo kaffaltoota gibiraa bira jiruu fi isaan biroo hedduun rakkoolee haga ammaa jiraniif sababa ta'uu dhiyeessitoota maashinichaatiin dhiyaateera. Akka harooniitti nu meeshaa hin qabna. Meeshaa kanas uummata keenyaaf warra meeshaa kana bitatuuf hin dhiyeessina. Haa ta'u malee rakkinni karaa lamaan jira. Tokko meeshaan qophaa'ee fi maamilaaf immoo kennamuufis ka'u maamillis waan adda addaa kaasaa meeshaa fudhatee ittiin fayyadamuu hin barbaadu. Kuni maal inni kan mul'isu maamilli kuni meeshaan kun hammam haga isa gargaaru waan hubatee nutti hin fakkaatu jennee gara keenyaa fudhanna. Hanqatu jira. Kanaafi bakkee kana furuutu nurra jira. Warri nus ta'ee warri galeewwanis warri isaan ilaallatu waan kana akka sulxanaa godhaniitiin dambanyoota isaaniitiif uummata kanaafi gaafii isaan barbaadanis deebisaa meeshaa kana akka isaan fudhatan godhuu isaanirra jira. Lammataa
meeshaan harka keenya fakkeenyaaf kan jiru qophaa'ee odoo maamilli fudhanne kan hafe waan ta'eef kan irratti isaa wajjin mari'annee in hojjenna. Haa ta'u malee fakkeenyaaf meeshaan yookaan rakkina godhatee gara sophamuufamuu dhufeetiin jedhu kun dirqama keenya waan ta'eef waan waliigaltee waan lafa keenya jiruuf meeshaa san suphinee yeroo jedhame sanitti maamilaaf kennuu nurraa eegama. Kuni waan irratti morminu tokkollee hin qabnu fudhanna gara keenyaanis warri kuuwwanis kana irratti waan morman waan qaban natti hin fakkaatu hundi keenya waliigalteedhaan wal gargaaruudhaan wajjin hojjechuu qabna jedhee namana። በአቅርቦቱ ረገድ መጠነኛ የሆነ ችግር ነበረበት። ይህም አቅርቦት የተነሳው ከዶላር ምንዛሪ እጥረት የተነሳ ነበረ። dhiyeessii wal qabatee aga tokko rakkoon tureera. Rakkoon kunis hanqina sharafa doolaararraa kan ka'e. Yeroo ammaa kana garuu furamee ji'oota lamaan darbanitti maashinoota 2,500 amma immoo ji'a kanatti maashinoota 5,000 galchaa jirra. Dhiyeessiin amma jiru kun karoorfanneef gaadha jedheen yaada. Rakkooleen dhiyeessii maashina gurgurtaa galmeessuun wal qabatanii yeroo ammaa kana mul'atan kaayyoo maashinichi hojiirra oolaa jiruuf irraan dhiibbaa ga'uu akka danda'u ogeeyyonni abbaa taayitaa galiiwwanii maashinicha to'atanii fi hordofan sodaa qabu. Tilmaama galii guyyaa dhiifnee bifa ammayyaa'een ragaa tokko lama jedhamee ifatti mul'atu irratti gibira murteessuudhaaf furmaata jedhameeti sirna kanatti kan galle. Haa ta'uti rakkoolee akkanaa kanaan hoggaanii fi maashinni kun dhibamee sarviis seenterii galee hafutti dirqama kaffalaan gibira maanuwaalii nagahee maanuwaalii hayyamnee fi saniin gara hojjechuutti gala. Nagahee maanuwaaliin immoo guyyaa guyyaadhaan wanta gara riippoortii poortaalii keenyaatti ergu waan hin jirreef hannaaf karaa bana jechuudha. Kaffalaan gibiraa keenya akkuma inni haqa qabeessa tahee amanamaa tahee galii mootummaatiif guddina biyyattiitiif quuqamee sassaabuu jiru inni immoo hatuudhaaf yaalu baay'ee jira jechuudha. Namootni akkasii biratti amma galii isaanii akkaataa dandeettii isaaniitiin akkaataa poteenshaalii isaan qabanii saniin akka hin sassaabne karaa banaaf jechuudha. Hatuu saniif hannaaf karaa bana jechuudha. Kun egaa dabree deemee gara maayyiitti hogguu dhufu galmee herrega isaa hogguu dhiyeeffatu kaffalaan gibiraa kun ragaadhaan wanni inni dhiyeessu sun quubsaa bakka hin taanetti dirqama galiin mootummaa kun harca'ee akka hin hafne haga tokko nu baraara jennee kan yaadnu gara tilmaama galiitti deebi'uun keenya hafan qaba jechuudha. Galiin mootummaa bakka kufee hafurra. Haa ta'uti inni kun immoo maali? Walamantaa mootummaa fi hawaasa daldalaa jidduu jiru san karaa lamaan borcuu danda'a jechuudha. Tokko takka mootummaan miidhamee galiin gara abbaa dhuunfaatti hafa. Inni biraa immoo tilmaama mataan isaatu wanta tilmaamamu waan ta'eef kaffalaan gibiraa san miidhamuu danda'a jechuudha. Haala kanaan galii mootummaa duguugamee galuu gubbaa irratti dhiibbaa mataa isaa kan qabu ta'uu isaati jechuudha wantichi. Maashiniin hojii kee taa'uun harcaatii uumuu danda'a. Maaliif galii ittiin sassaabamu sanaan bisa jechuudha. Achirratti harcaatii uumuu danda'a. Inni lammataa immoo daldaalama biratti iyyuu komii uuma. Komii fidaa maashiniin keenya nuun deebinee achi taa'ee jira waan jedhu komii babal'isuu danda'a jechuudha. Kana rakkoon fiduu danda'u. Abbaa taayitaa galiiwwanii Oromiyaatti dameen dhimma maashina gurgurtaa galmeessuu hordofu daayirektoreetiin bulchiinsa ragaa gibiraa fi maashina gurgurtaa galmeessuus dhiyeessii haaromsaa fi suphaa maashina gurgurtaa galmeessuu irratti hanqinoonni turan furmaata hatattamaa akka barbaadu itti amana. Rakkooleen amma adda ba'anii akka rakkoo bulchiinsa gaariitti wanti kaffalaan gibiraa kaasee sirrii ta'ee akka rakkootti fudhataman kun rakkoo ta'anii itti fufutaanaan tokkoffaa sirna bulchiinsa ragaa keenyaa irratti dhiibbaa qabu. Dhiibbaa olaanaa qabu. Ragaa barbaannu sadarkaa barbaannuun argachuudhaaf kaayyoo maashina gurgurtaa galmeessu hojiirra oolchuuf qabannee kaane galmaan ga'uu irratti dhiibbaa guddaa qabu. Sana akka kufu gochuu danda'a. Gama biraatiin kaffalaan gibiraas hojii isaa irratti qofa xiyyeeffatee dhiibbaa garaagaraa irraa bilisa ta'ee akka hojjetu gochuu keessattis rakkoo uumanii qabu. Maaliif maashina gurgurtaa galmeessuun qofa akka hojjetu seerriin dirqisiisa. Maashinni gurgurtaa galmeessu kun immoo rakkoolee amma sababa dhiyeessiitiin, sababa suphiinsaatiin, sababa haaromsaatiin kaffalaa gibiraarra ga'aa jiraniin kan itti fufu yoo ta'e
kaffalaa gibiraa baasii adda addaatiif saaxilu yeroo isaa sirnaan akka inni ittiin fayyadamne in taasisu qabeenya isaa irrattis hojii isaa irrattis dhiibbaa guddaa waan qabuuf akka waliigalaatti dinagdee biyyattii irrattis dhiibbaa inni fidu salphaan ta'u. Kanaafuu qaamni ilaallatu hundumtuu dhiyeessitoonnis abbaan taayitaa galiiwwanii sadarkaan jirus rakkoolee kana furuu irratti sadarkaa waltajjiitti qofa otoo hin ta'in dhimmoota ammarra akka rakkootti irratti amaname kana karoora yeroo gabaabaa baafate waliin qindaa'ee wal hordofee wal deeggaree hiikuu keessatti gahee olaanaa taphachuutu irraa eegama jedheen. Dhaabbileen maashina gurgurtaa galmeessu dhiyeessuuf waadaa seenanii haga ammaatti dhiyeessaa jiranis hanqinoonni garaagaraa akka turan itti walii galu. Hanqinoota turan furuuf cimanii ka hojjetan ta'us himaniiru. Akka kaampaanii keenyaatitti akka haaroon kompiitariititti gara maashinii 55,000 ol uummataaf qoonneerra yeroo ammaa bakka baay'eetti Oromiyaa keessatti hirmaataa jirra. Hanqinoolii hin jira jedhan kanas gara keenya.